falcha ayyee yaa waaqa jechuun kan hundaa lafa jechuun kan hundaa waaqa uumamamte gurraacha garaa garbaalee immoo garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqa bokkuu gurraacha waaqa ciicoo gurraatti waaqa uumaa walaabuu waaqa sagaltamman gabraa waaqa saglayyaa'ii booranaa waaqa torban baarentummaa waaqa caffeetumaa waaqa shanan gadaa oromoo si kadhannaa nu dhagaye annagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu daawii saabii nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu hamaan gargar nu haa oolchu tolaa walitti nu haa oolchu qotee bulaa misooman nu haa milkeessu daldalaan bu'aa argatu barataan qubeen nu haa qajeelu hayyuu keenyan nu haa bulchu xinnaa nu haa guddisu guddaa nurraa haa bulchu araarri kun araara milkii haa ta'u warri kinoo aanaa caffee manni murtii aadaa kun kinoo waan dansaa waan bareeda hojjetanii waaqayyo isaanillee umurii haa dheeressu warra walitti araarame kana waaqayyo dhimma walitti haa godhu jiruun isaanii haa qajeeltuuf jiruun isaanii haa ho'itu galgalli isaanii haa tolu ani kanan jedhee waan hidhachaanaa jedhu gadaan quufa gabbe. lalan habek biite nabi addunyaa ittawitu hatat akan jenne rabbi hajen haftu rabbi tagut nagaan bulcha nagaan no olchu dogorrano hambis biyote nagaan no hatas kadat rabbi no ha guddis kadibame rabbi no ha fayis roba ga rabbi no ha robs kabarati bakka no ha gaw e biyote nagaan no hatas kanan bis rabbi kan ko da jene raggan jedama walitti qabaman murti ada ana caffeeti duraan durseeni galatoo maan jedha abbootii gadaa keenyanis hunda keessaniinu maalii dhimmi keenya dhimma mana murtii aadaa aanaa caffee araara abbaa warraa Hussein Ahmadii fi haadha warraa isaanii aadde Rahimaa Tureetan jedhamtu yeroo amata baay'eedhaaf amata 20 wal dhaminsan addaan baaniitu ala turanii magaalaa kana keessa deemanii waggaa 20 mana kiraa keessa turanii odoo qabeenya qabanuu odoo waliin qabanuu haalman beekamne nan bahe jettee jedhanii ammaani waggaa 20 ala ture amma dadhabee egaa manni murtii aadaa kun na dhaabbate dhimma koonaa laalaa jedhanii toonu bira dhufanii nutti iyyatanii sanumaan kaanee nus mari'annee tooyi miseensota kiyyaa wajjiniin waraqaa waamichaa obbo Huseeniif ergine isaa fuudhanii deemanii itti laannaan obbo Huseenis gaafa kana annoo darbe kana lamaffoo darbe nu dhiyaatanii dhiyaannan isaanis fuuluma gaariidhaan rabbi haa galatoomu nu dhiyaatanii akkuma seenan innus kaayyoon keenya nama araarsuudha malee nama addaan diiguudhaa fi nama akka seeratti nama itti murteessinee too nama adaboo doon ta'in kaayyoo keenya ibsinee fi hin eebbisnee eebbumaan jammarree eebbumaan nu haa qabadhaa jenneeni isaanis fuuluma gaariidhaan nu dhiyaatanii haa ulfaatanuu maatiin isaanillee maatii jajjabaadha walumaan dhufanii maatinuu gammadeetuma tole nu jedhanii kanumarraan ka'eetu dhimma kana hin laalla jennee laallee gadi buunee laallee to'i mana isaanii dirasii deemnee araarsina jennee beellamatti qabannee kanaafuu guyyaa beellamaa kana harratti qabannee to'i dhimmi isaanii kun dhimma akkanatti waa salphaa miti nama waggaa 20 maatii isaanii manca'ee warra maatii 6 qabanii nama waggaa 20 ala turan isaan manuma isaanii geenyeet asii kaanet mana isaanii geenye walitti araarsinee oromoon safuu qabaa aadaa qabaa alatti miti an araaramu manatti araaramaa asitti yaada dubbii haalaallu malee mana dhaqna jennee beellama qabannee akka dubbiin kun illee nu yaala fashaloofne jennee hordofaatiin mana dirasii anarraa ka'ee miseensota amma haadha siinqee warra haadha siinqee ga'utti isaan hordofanii ani isaan hordofaatii akka har'a wanni haalli kun mijaa'u goonee Binu sababa godhee mana murtii aadaa aanaa caffee sababa godhee uummata waggaa 20 bollolee addaan ba'e rabbiin nu milkeessee araarsinee jirra. Isaanis dura xiqqoo akka waan hunda ta'anii ka'anii deebi'anii nu dhibni abbaan keenya ishii jedhanii nu araaramanii waan aadaa keenya waan isin nuun jettaniin dibidhaan irraa fudhatanii haati teenyas akkasumatti nu tola jedhanii araaramanii rabbi isaanii araaramu. Maqaan koo Abbaa Gadaa Rattaa Yaa'ii Boruun jedhama.
godina Shawaa naannoo magaalaa Adaamaatti naannoo aanaa Adaamaatti walitti qabaa gumii abbootii gadaa Tuulamaa damee Adaamaatti guyyaan har'aa guyyaa gammachuuti. Gammachuu keessaa illee gammachuu guddoo warri kun waggaa dheeraadhaaf addaan turanii Waaqayyo yaa ulfaatu. Dabalataan manni murtii aadaa aanaa caffee har'a hojii dansaa hojii bareeda kana hojjetanii maatii kana walitti fayyisanii kunoo har'a qe'ee isaanitti argamna. Kanaaf Waaqayyo yaa ulfaatu. Qe'een kunillee har'a qe'ee gammachuu ta'e dabalataan manguddoonni haadholiin siinqee aanaa caffee galata guddaa qabu. Har'a isaan gammachuu guddaadhaan galanii mindaan qabanii dorgoon qabanii mindaa fi dorgoon isaanii hoo namni araaramee walitti qabbanaa qe'een sun nagaa argate. Dubartii jechuun waa hunda dubartiin nagaa. Abbaan gadaa abbaan manaa akkuma qe'eef gaaddisa ta'e dubartiin illee mi'eessituu jiruuf jireenyaa waan taateef kanaaf guyyaan kun guyyaa daangaa hin qabne guyyaa gammachuun isaa daangaa hin qabne maatiin kun illee walitti fayyee tarra kana booda jiruuf jireenyi isaanii ulfaataa baay'ee mi'aa haa ta'uu fi Waaqayyo isaan faana haa ta'u umurii hafte kana walitti mi'aanii jiruuf jireenyi isaanii qanqajeelloo haa taatu fi namni yoo araaramu Waaqni hin gammada. Dhugaan ilmoo Waaqati. Kanaaf ani gabaabumatti hin dheeressu yaa ulfaatanii har'a guyyaan kun guyyaa gammachuu guddaadha. Cinaacha mirgaatiif cinaacha bitaatiif wallolee gargar ture. Har'a immoo guyyaan kuni guyyaa araaraa ta'e cinaachi lamaan gargar ta'e sun har'a tokko ta'e walitti wal bira waan gaaniif baay'ee gammanne gammachuu guddaan nutti dhagame. Ammalleen borulleen yaada safuu fi aadaa eegganne wanta akkanaa kana in hojjennee abdii qabna. Har'a yeroo kanatti sa'aatii kanatti abbootiin keenya nu biratti argamuudhaan gammachuu guddaan nutti argama. Abbootiin keenya nu jidduutti argamanii yaada kanaan nu jajjabeessuudhaan hojii hojjenne kana bu'aa isaa nu milkeessuudhaan baay'ee gammachuu kana hin jenne nutti dhagahame. Warri miidiyaatilleen galata guddaa qabdanii ulfaadhaadha galatoomas. Har'a baay'ee itti gammanne. Maaliif itti gammanne har'a warra mata digdama addaan gargar ta'an haqeetti nu galuudhaan baay'ee itti gammanne. Waaqni illee nu gargaaree jira. Waaqni illee immoo ammalleen mana isaanii nuuf seenee mana isaanii numaa wajjin seenee nuuf keecha nu haa dhufu. Ranki Abdullee Daadhiin jedhama. Ani intala isaanii fuudhee soddaadha jechuudha gara biraatiin. Naannoo bara 1996 waldhabbiin ture akka carraa ta'e ani yeroo sanii barnoota irra jira. Intala isaanii fuune garuu immoo gara yuunivarsiitii yeroo deddeebi'u mana kana buleen asii gara Bahar Daar deemaa ture. Akka carraa ta'e yeroo ani giraajuweet godhee dhufu addaan baaniiru. Garuu anis obboleessa ilma isaaniitti walitti dhiyeenya waan qabuuf hiriyaa kiyya waan ta'eef wal beekamtii ilma isaanii saniin anis mucayyoo isaanii tana Zahraa Huseen Ahmad jedhamtu fuudhuu danda'e. Haa ta'u garuu sababa adda addaatiin gargar deemanii turani. Erga gargar baanis
isaanis magaalaa kana keessatti isaan hojii shufeerati kan hojjetanii magaalaa kana keessatti kireeffattee hojii dhuunfaa hojii guyyaa hojjetaa turte. Intala kana nan fuudhe ergan fuudhe manuma kanattiin sargiin taasifamee asumaa hin fuudhe ani naannoo biyya fagootiin hojjechaa ture mana naannoo aanaa Godolchaati garuu haati isii yeroo asitti rakkattu harmeen tiyya na jalaa miidhamte jirti yeroo isiin jettu harmee isii kana ofitti fudheen ana bira turani achumatti akkuma maatii kiyyatti horataa ture isaanis yoo rakkatan akkasumatti dhufnee asitti waan adda addaa deeggaraa turre achirraa gara godina Arsii Asallaa yeroo galu haadha isaanii asuma achitti tajaajilaa turre jechuudha. Isaanis xumura irratti abbaan isaanii miidhaman dadhaban ijoolleenis biraa deemtee jennaan abbaan kiyya narraa dadhabe gaafa jettu qe'ee kanatti hin gale. Qe'een kun gaafa itti galu qe'een fakkaatu baay'ee garaa nama nyaata waan susuphamuu qabullee irraa susuphame asuma maatii kiyyallee asuma isaan bira qubsiise asii Asallaa deddeebi'ee hojjechaa ture jechuudha. Xumura irratti Gololchatti isaanis jiraachuu dadhabanii as akka galan goone jechuudha. Ammallee deebine nuti as waan as galleef asitti mana kireessinee horachaa turre yeroo baay'ee jaarsi gadi ba'eera. Araarsuuf yaaleera. Gara isaaniitillee gara isaatinillee qeesilleen sheekilleen hin dandeenye jechuudha namoota kana mana murtiittillee walii matanii murtiin tokko hin argamne. Qabeenyi isaan qaban gibbii kana addaan qoodurra kana booda jireenya keenyallee balleessinee jireenya ilmaan keenyallee balleessinu jedhanii innis hin fuune isillee hin heerumne waluma cinatti isaan maraa horachaa turre jechuudha. Isiin ana bira inni qe'ee isaa keessa ijoollee durbaa ammasitti argitan lamaa fi mucaa dhiiraa tokko qabu. Kana hundallee gargaarree walumaan jiraannee as geenne jechuudha. Haalaan gammadee gammachuu guddaan itti dhaga'ame. Maatii addaan bahuun haalaan nama miidha. Keessattuu waan haalaan miidhame. Garuu amma waan walitti deebi'aniif haalaan gammadee gammachuu guddaan itti dhaga'ame. Keessatti rakkoo baay'een qunname. Baay'een asii achi deemaa ta'een guddadhee barumsallee ijoollummaa kiyyaatti dhaabee. Isaan garuu maatii guutuu addaan bahe ijoollee jahaadha amma lubbuu afurtu jirra. Hangafti tiyyalleen isaan addaan ba'an abbaa manaa godhatte rakkoo baay'ee keessa mana firaa ta'etti quxisuun tiyyallee tanaa gadillee duruyyuu bakka hundi duruyyuu ijoollee jiruun taaneen dabarsine. Alhamdulillah garuu har'a guyyaa gammachuuti. Maatiin kun maatii umurii dheeraa addaan ture waggaa 20 jechaadha. Waggaa 20 dargaggeessi tokko yeroo itti gaa'ila isaa horatu jechaadha. Miirri har'a maatii kanarratti argine gammachuu isaanii imimmaaniin ibsachaa jiran akka arginutti. Isaanii mootii nuumtu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Sirna gadaa keessaa burqee manni murtii aadaa kuni yeroo ammaa manni murtii aadaa waa hedduu biyya falaa jira. Namoota rasaasa warra rukutan tanaan dura namoota ijji baddee waggaa 13tti gumaan isaanii ba'aa jira. Hedduu waa'ee qarshii waa'ee daangaa waa'ee ilma dhalchanii walganuu hedduu kumaatamni haalakkaa'u. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf gammachuun keenya har'a guddaadha. Manni murtii aadaa kun iddoo hundatti cimee akka itti fufuun jedha. Isinillee dhuftanii seenaa kana uummata Oromootiif waraabdanii ibsuu keessaniif galata guddaan isinii qaba. Maqaan kiyya Raayimaa Turee jedhama. Rabbi kibbii kana keessatti waggaa 20 ala na tursiisee asitti har'a na deebisu alhamdulillah rabbil alamin dura wanni galatoonfachuu qabu isaa. Musababa wanni hundu duutis guyyaa qabdi wanni hundu guyyaa qabdi. Rabbumarraa ani karaa seera sila abbaa langaatillee gara mirga dubartiitillee baay'ee tokko yaalaa inni dadhabadheetiin ofirraa dhiise. Kaluu kana bara 15 illee yaaleetiin dadhabee naa dhiyaatu didee dhiise. Alhamdulillah amma mee macarrashaa ka aadaa kana yaala. Unkutadhu jedheetuma dhaqee alhamdulillah rabbil alamin rabbiin kiyya ginna gargaareetuma gabaabdutti waraqata iyyannoo barreeffadhu maal maalii kan qabne birrii as kenni achi kenni kan qabne hundaayyuu rabbumaan namaa godhaa galanni isaa haa ga'u.
har'a qe'ee tanatti na deebise kun waggaa 20tti. Ani Zainab Ahmed jedhama. Maatii kana maal taatan? Obboleessa Huseeniiti. Mee haala turee fi har'a wal bira qabanii akkamitti ibsitu? Maal haalli ture haala baay'ee nama gaddisiisa. Addaan bayanii isilleen bakka biratti maatiin ijoolleen gooyitee manaa baatu ijoollee jahatu mana keessa jira. Ijoolleen jahanuu yoo isii manaa baatu mulunu adda faca'an. Adda faca'anii bakka ijoolleen bakka biratti guddatte ta guddattillee guddatte akkallee heerumtee ture ta hangafallee heerumtee tiniin jalaa duute beekta. Amma eega isii manaa baate waggaa 20. Waggaa 20 kana keessatti ijoolleen isii odoonte ijoolleen isii kadeette eebbifamaniitiin hojii qabatanii jiran burdatanii jecha isaan. Hin dadhabne nuti galgalas ganamas yeroo wal agarru osoo walitti deebi'anii akka furmaata ta'e odoo walitti deebi'anii waan gaarii ta'uu akka danda'u umriin isaanillee waan deemeef namoonni kun gara garatti gaafa ati duute isaan as dhufuun oolu gaafa isaan du'an mana kanatti taaziyaa taa'uun kan keen oolu ilmaan walirraa hortanii jirtan waan ta'eef kanaaf amma booddeen keessan akka tolu ilmaan keessanis boqonnaa akka argatan nutis boqonnaa akka argannu walitti deebi'uu qabnaa ka jedhu kanaan ifaajaa turre laafaa dhufee xumura irratti amma isaan mana murtii aadaatti dhaqanii himatanii himannaa kanarra dhaabatanii himannaan gaafa dhufu yeroo waa rakkatu na yaamee natti hime gaafa inni na yaamu bakka sirrii jiranii dhugaa qabanii waggaa hagana ala jiraatanii jiranii hin danda'amu kanaaf atis dhaabadhu obboleettiin isillee isaa gishu kan jedhamtu isiin kun obboleettiin isaati isilleen qabdee araaramuu qabdaa galuu qabdii qe'eetti galuu qabdii kana booda gahee bakka isin gahaa kana booda jenneeni isiinis loltee narrallee dhaga'ee amma kunoo abbootiin gadaa akkaataa sirna gadaatiin laalanii isallee yaamicha godhanii fi yaamicha san innis dhaqee ijoollee hundumaa deemaa jedheen addaan ba'uu hin danda'anii haati manaa kiyyas ijoolleen kunis hundi keessa wal qabadhaati dhaddacha abbootii seeraa sanirra dhaqaa achi fudhannee gallaani abbootiin gadaan nu haa kennanii haa araarsanii manatti galchinaa jenneen isaanis nu amananii kunoo sagantaa irra gaggeeffame kanaan amma isinillee nunoo qe'ee isaanitti galanii qe'ee ofitti deebanii jechuudha. Kanaaf rabbis nu dhaga'e rabbi galanni haa ga'u amma kana booda hin boqonnaa nullee qalbii takkaan jiraannaa isaanis qalbii takkaan jiraatu qe'ee kana qaban qe'ee kana keessatti dubbiin kun ka isaaniiti misoomee eessa ga'a ture osoo isaan waliin jiraatan ilmaan isaanii eessa geetti turte osoo isaan waliin jiraatan kanaaf waggaa 20 booda isin bifa kanaan walitti deebi'anii jechuun nulleedhaan baay'een gammada rabbis galanni haa ga'u isinis ulfaadhaa isaanis kana booda ganamaa galgala irra deemnee to'anne akka isaan jireenya isaanii karaa nagaatiin waliin jiraatanii goona rabbi galanni haa ga'u isinis ulfaadhaa jechuun barbaada. Kanarraa adda kan godhu abbaan manaa gaaddisa qe'ee kanaati. Haati manaa immoo mi'eessituu qe'ee kanaa yookaan maatii kanaati. Yoo haati warraa hin jiraatin jiruun gonkuma jiruun jedhamu. Guyyaa yookaan waggaa hamma kanaa gadi ba'anii ala turuu dhiisaati. Gabaa dhaqanii yookaan bishaanoo bu'aniyyuu yookaan sa'aatii muraasa keessatti hagam gaddina nuyi abbootiin abbaan manaa kun. Kanaaf dubartiin nagaa dubartiin waa hudda. Maatiidhaaf dubartiin dirqama jechaadha. Yoo ishiin hin jiraatin jiruun hin jiru. Kanaaf adda kan godhu maatii kana waggaa hamma kanaa addaan turanii har'a yoo qe'ee kanatti dhuftu ilmaan isaanii dhugaa dubbachuudhaaf akka isaan mana irraa argamu nuumtu baay'ee miira keessa gallee jechaadha. Carraan kun carraa bareedaadha. Mana murtii kaanillee deemanii turanii waan baay'ee godhanii hin dadhabame. Garuu bakka gisee sana addaan boobaatanii amma kun manni murtii aadaa kun dhufe nutti toleetiin jira. Garuu yoo danda'ame maatiin osoo addaan boobaate bareeda. Ilmaan qabaatanii maatiin osoo addaan boobaate bareeda. Ka addaan bahee jiraate ilmaan isaaniitti jedhanii dhiifama walii godhanii walitti osoo deebi'anii itti gammadan. Miidhaa baay'ee nama barattuu kutaa 5 keessaa dhaabe gisee isaan addaan bahan. Hiriyoonni tiyya doktara narsii baay'ee jira.
Angaru kutaaba mashanitti dhaabee kun akkana jira. Wanni isaan addaan banee suusii meeshaan biran irra. Osoo danda'ame maatiin ilmaan dhiisanii osoo bahuu baatanii gammachuu qaba. Ka addaan banee jiraatan nama akka araaramaniif yaada kiyya ibsa. Haalan gammachuu qaba. Unkaan isii takkitti miti amma bahuu didde xiqqoon takka tana wajjin yeroo isa manaa baate barumsallee yuunivarsiitii xiqqoo qabxiin hafee maaliif takka gara isaas fiidii takka gara isaa gara kiyya fiidii yoo baadiyyaa deemu baadiyyaa deemti yoo magaalaatti deemu magaalaa deemti laan mana wajjin jirti jechuudha. Sababaa kiyyaan hojiillee argachuu hin dandeenye isallee walii galuu hin dandeenye alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin har'a walitti nu deebise. Isa dhiisi tokkicha qaba dhiira ilmoo dhiiraa tokkichan qaba. Sababaa kana akka ka'e shifeerra ture narraa fagaate jedheetiin shifeerinnatti kaara wannoo isaa manjaaf qaadarkaa fuudhee manatti deebise qe'ee matanatti adeebu jedhe aara seenii qe'ee milishaa seenii milishaa jira har'aayyuun una wayyama argatee naa dhufuu hin dandeenye hundaafuu kaa alhamdulillah rabbil aalamiin amma namuu na jalatti galeetiin galgala ganama ija keessa laala ka jedhu rabbiin galanni haa ga'u ka irra guddoon ta'isaati. Aamin. Aamin isinis galatooma urmi isin haa kaayu galatooma. Beeyta keessa isaanii amma yoo qorannu gadi ilaalleetiin yoo qorannu tasuma malee wanni kanarratti wal lolanii waan kanarratti walii galuu didanii jedhaniitiin wanni dubbatamu tokkichillee hin jiru jecha. Isaan araarsuu qeesillee finnee turre sheekallee finnee turre sun karaa sanillee nu mijoofne amma immoo rabbii galanni haa ga'u aadaan keenya nu deebi'eetiniin amma aadaa kanarratti akkanatti yoo isaan araaramaniitiniin saba keenya kanaan akkanatti marfamneetiin isaan araaramanii ililfanneetiin manatti galchinumoo akkamitti nama gammachiisa. Ani ofii karaa kiyya baay'ee gammade. Rabbiin fiixan isaan haa baasu umrii dheeraa rabbi isaanii haa kennu amma boodan. Wanti dhudhaafnu uummanni Oromoo dabaree sabaamsaan lammiin hundi mana murtii aadaa kanarra waan hedduu baratanii miidiyaan keenyallee yaa ulfaattan kunoo dhuftanii isin hundu dabarsaa jirtanii irraa baratanii uummanni Oromoo safuu qabaa hoda qabaa ilaaf ilaameedhaan dhimma isaa hiikkachaa jira. Waaqayyo yaa ulfaatu aadaan baddanuu galteerti. Kanaaf hundumtuu akka irraa baratu dhaamsan dabarsa.